ashama harka fuunee hordoftoota miidiyaa Oroyus raantana abbaa mirgaati wajjin argamna. Waa'ee hiriira kanaa laalchisee gorsa tokko waan kan nuura dhaggeeffannaa. Mee hiriirri raantana kuni akkamitti deemu jira? Sa'a meeqaaf deemu jira? Gaariidha. Hiriirri raantana Oromoonni naannoo magaalaa Paarisii fi naannoo isitti argatan walumaa gala Faransaay guutuu keessatti argaman wal waamanii roorroo ilmaan Oromoo irratti biyya keessatti qabsaa'ota keenya hogganoota keenya irratti deemaa jiru balaaleffachuu fi hawaasa addunyaatti iyyachuudhaaf bakka kanatti wal geenye amma sa'aatii 2 oliif deemaadhaa jira hanga galgalaatti itti fufa jee nabdan. Haalli asirra jiru jeequmsi ni jira moo haala kamiin deemu jira? Hawaasni biyyaatis naannoo keenya jiranii isaan akkamittiin hordofaa jiran? Haalli ammaan tana jiru Oromoon dhugumaan miira keessallee aarii keessallee jiraannu naamusa gaariidha wal dhageettiidha wal hordoffiidhaan dhaadannoo isaanii cunqurfama isaanirra jiru hawaasa addunyaatti himataa jiranii waa takkallee jeequmsi jiru nagaan jiranii waan biraa dhiisii miira keessa gallee sabootaa fi sablammoota biraa osoo hin tuqin yaada keenya sirriidhatti ibsachaadhaa jirra haala gaariidhaan deemaa jira jeetiin abdadha. Tole galatoomii abbaa mirgaa ammaan tana hordoftoota miidiyaa jira miidiyaalee garagaraas jira Oromoon hordofaa jira warroota biyyoota garagaraa haga ammatti hiriiran beenillee ni jiranii warri baanis ni jiran Oromoo addunyaarra jirtuuf maal dhaamta? Wanniin hawaasa Oromoodhaatiif dhaamu jecha tokkoon jaa Oromoon mahimaa isa qabdi dunna keessa hoolaan saree if qajeelchisee jaan kana jechuun maal jechuudha nuutu waan silaa qabannee ganama qabsoo keenya hangafoonni keenyatti wareegaman kan bilisummaa Oromiyaa ijaaruu ja'urraa gara duubaatti jee Itoophiyaa dimokiraatisina jee if jeeqe kanaafi nafxanyaan kuftee lafa dhooyte lafaa kaatee arrallee haareetti Oromoo gabroomsuudhaaf deemte ijjannaan hawaasni Oromoodhaa ummanni Oromoo waliigalatti qabaachuu qabu bilisummaa ummataatii fi walabummaa Oromiyaadhaa gadhaabuu irratti qiyaafachuudha qaba kan lammataatti immoo wanniin ja'u unuti ummata bal'aadha ummata guddaadha lafti keenyas bal'aadha sabaa fi sablammoota hedduutu nu keessa jira miidhaa cunqursaan mootummaa nurra godhu jirurraa kaanee sabaa fi sablammoota nu keessa jiran miidhaa tokkollee karraan hin geenye manguddoon qeeroon if hogganee wal hogganee miidhaa osoo ummata irraan hin gahin osoo sabaa fi sablammoota nu keessa jiru hin tuqin dallee ta'ee fi eegee fi qiyaafannoon keenya sirna cunqursaa mootummaa irratti ta'uu qaba malee namaa fi sabaa tokkollee irratti akka hin qiyaafanneen dhaammachuu fedha fayyaa taacarraa kana naa kennuu fayyisaniif. Galatoomii. Akkuma agartan kana karaa cufuudhaaf deemanii nu hordofaa isiniin jennaa ammallee hiriirri akkuma itti fufee jira. Asuma akka agartan haawwee guddaa jira nu biratti harkamu qeerroon karaa kana cufuuf deemti nu hordofaa isiniin jenna. Ono akkuma asitti argitan kana qeerroon hanga reefuu asitti hiriira bahaa turre dhumarratti akkuma karaa nu biratti agartan haawwee jira asiinis makiinaa karaa wal qaxxaamursu akkuma arginu ammaas nama biraa isiniif qabna mee maqaa keetii fi naannoo kamirraa arraantana hiriira kanarratti argamti? Ani maqaa kiyyaa Daawud Awwal jedhama. Naannoo irraa dhufee as naannoo Boordooti achirraa hin dhufe magaalaa Niiyoork jedhamtu. Tole hiriira arraantanaa kanarratti argamuudhaaf magaalaan Boordoodhaa akkuma beekamu asirraa hedduu fagaatti hiriira kanarratti argamuudhaaf maaltu si kakaasee uummanni keenyaaf warra hin dhufiiniif maal dhabde? Wanni na kakaasee du'a obboleessa keenya obboleeyyan keenya akka biyya keessaa dhumataa jiraniif sagalee ta'uudhaaf asirratti argame. Kanaafuu uummanni Oromoodhaa warra ukkamuuf sagalee taaneefis tokko taanee ka'uudha. Galatoomii walumaa galatti dhaamsa Oromoo addunyaarra jirtuuf warra biyyoota garaagaraa keessa jiraniif warra irra biyya fi irra hin beekne. Warroota biyya keessa jiruu fi takka ta'a bakka takka dhaabbadhaa warri biyya alaa jirtanillee yoo takka taane diina keenya injifachuu dandeenya takka haa taanu sagalee takkaan haa kaanu jedhaan warri manatti saafe akka duubatti saafe akka takka taane kaane ofirraa buufnu jedhaan mootummaa naftanyaa kana.
Tokko isiniif qabnaame maqaa keetii fi bika irraa dhufte naannoo kana jiraatta? Maqaan kiyya Muzammilii naannoo kana jiraadha. Magaalaa Kiriiteel jedhamtu. Innaa akka dhufne firiira kanaa fi hiriirri ammoo akkuma itti jiru kana ammallee itti fufa jedheetiin yaada qaba. Haga guyyaa 3-4 as bulla jedhee yaada qaba. Asii akka hin deemne jechaadha. Namni keenya sabni keenya biyyaa miidhamaa jira. Kan miidhamus nuyi obboleettii teenya miidhamtee ala jirti. Kanaafin haga guyyaa 3 as jirra jedha. Ayee qeerroon armaan tan qeerroo hedduutu naannoo garaagaraa irraa dhufee namni miira keessa galee hiriira kana jeequudhaaf wanni uumamee ni jira. Lee haga qaratare uummata kana agarree wanni akkasii hin jiru. Ammallee hin jira jedhee yaadu. Tole akkasuma ammas uummata Oromoodhaa warra nu daawwachaa jiru miidiyaa garaagaraa illee dabarsu jira. Mee maal dhaamtaaf biyyoota garaagaraa hiriiraan baay'amii fa'aa jira? Nu bakkee mana ho'aa keessa nyaannee akka gaarii jiraannee ciifnee jirra. Uummanni keenya obboleeyyan teenya biyya miidhamaa jirti. Kanatti ammoo akka kaaneetiin ala bulu akka warra misootaatu fakkeenya nu ta'a. Warri sun haga ammaatti alaan galle nullee akkas jenneetiin abdii qaba waan akkasii. Galatoomii yaada nu kenniteef.
Ragasa! Free Sabri Ragasa! Free Bakkala Garba! Free Bakke! Stop killing in Guji! Stop killing in Hararge! Stop killing in Barana! Stop killing in Gurmide! Stop! Mastigo! Nana geeffadhaati waan ani jedhu suuta jedhaati na faana jedha. Mucaa kana bisa warisa guriiti mucaa kana tuqina gara naannoo itti waraamu deebii kan dabarsaa jiru isa. Nana geeffadha. Justice! 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 Bora Chaluu Hundeessaa! Justice! Justice! Bora Chaluu Hundeessaa! Justice! Justice! Bora Chaluu Hundeessaa! Pardon justice! For justice! Pardon pay! Pardon pay! For justice! Pardon pay! Justice! Justice! Bora Chaluu Hundeessaa! Nous avons besoin de justice! Nous avons de justice! Nous avons de justice! De justice! 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 Bora Chaluu Hundeessaa! Libérez! Tous les prisonniers! Tous les prisonniers! Tous les prisonniers politiques! Libérez! Tous les prisonniers politiques! Libérez! 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 Justice! 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 Bora Chaluu Hundeessaa! Justice! Justice! For les Oromo! Justice! Justice! For les Oromo! Bora Chaluu Hundeessaa! Justice! For Bakkala Garba!
Libérez. Tous les journalistes d'Oromo. Libérez. Tous les prisonniers d'Oromo. Justice. Vérité. Pour Hachalu Hundessa. Libérez. Amira Gaza. Libérez. Amira Gaza. Libérez. Bakala Garba. Libérez. John Mohamed. Libérez. Bakala Garba. Pas de justice. Pas de paix. Pas de justice. Pas de paix. Pas de paix. Pas de justice. Pas de paix. Libérez. Tous les prisonniers Oromo. Libérez. Tous les journalistes Oromo. Libérez. Jawar Mohamed. Libérez. Bakala Garba. Pas de justice. Pas de paix. 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 Vérité. Liberté. Tous les Oromo. Pour les Oromo. Libérez. John Mohamed. Libérez. Bakala Garba. We need justice. We need freedom. L'État français. Nous avons besoin de justice. Nous les Oromo. Nous avons besoin de justice. Vérité. Pour les Oromo. Justice. Pour tous les Oromo. We need justice. Libérez. Vérité. Pour tous les Oromo. Libérez. John Mohamed. Libérez. Vérité. Pour Hachalu Hundessa. Justice. Pour Hachalu Hundessa. Vérité. Pour tous les Oromo. Pas de justice. Pas de paix. Pas de justice. Pas de paix. Nous avons besoin de justice. Nous avons besoin de justice. Nous avons besoin de justice. Pour Hachalu Hundessa. Nous avons besoin de justice. Pas de justice. Pas de paix. Pas de justice. Pas de paix. Pas de justice. Pas de paix. L'État français. L'État république. L'État français. Pas de justice. Pas de justice. Pas de paix. Pas de justice. Pas de paix. Nous les Oromo. On a besoin de justice. Pas de justice. Pas de paix. Liberté. Vérité. Pour Hachalu Hundessa. Liberté. Pour Bakala Garba. Libérez. Tous les journalistes Oromo. Libérez. We need justice. L'État français. Les peuples français. L'État français. On a besoin de justice.